Barattoonni baay'een qabxii gaarii akka galmeessuuf kan gargaaru guyyaa dubbisuu kooti jedhu. Gariin immoo halkan ka'ee dubbisuun koo qabxii gaarii akka galmeessuuf na gargaareera jedhu. Har'a viidiyoo har'aa keessatti baay'een keessan kallattii garaagaraatiin akkuma nu gaafachaa turtan guyyaa moo halkan yoo dubbiseen bu'a qabeessa ta'a jettanii akkuma nu gaafattan viidiyoo har'aa keessatti karaa saayinsaawaa ta'een guyyaa moo halkan dubbisuu wayya kan jedhu irratti wajjin dubbanna. Hayyoobtu viidiyoon kun baay'ee kan isin gargaaru abdii guutuun qabu. Dhuma viidiyoo kana irratti immoo riisarchii dhimma guyyaa dubbisuu fi halkan dubbisuu irratti hojjetamee jira. Barattoonni hamma ammaatti guyyaa moo halkan yoo dubbiseen bu'a qabeessa ta'a jettanii yaadaa jirtanuu fi halkan dubbisuu moo guyyaa dubbisuu irratti bu'a qabeessa ta'uu akka dandeessan riisarchii dhimma kana irratti hojjetamee jira. Riisarchicha dhuma irratti isinitti hima. Kanaaf aga xumuraatiin wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa. YouTube chaanaalii kana irratti wantoota barattoota keenya hin fayyada jennee yaadnu kamiyyuu waan share isin gochaa jiruuf YouTube chaanaalii kana subscribe gootan yoo fayyadamtan malee waan miidhamtan hin qabdanii akkasumas immoo viidiyoo isaan irratti topic irratti isiniif hojjennu yoo barbaadan comment irratti nu barreessaa. Faayidaan guyyaa dubbisuu maali? Faayidaan halkan dubbisuu maali? Tokko tokko naa ilaaf. Faayidaa guyyaa dubbisuu irraa gaafa kaanu namni tokko guyyaa yoo dubbisee faayidaa maalii argata kan jedhu irraa tokko tokkoon gaafa laallu inni tokkoffaan guyyaa namni dubbisu tokko ganama kee gaafa dubbisu sammuun isaa fireeshidha. Sammuun isaa dammaqaa waan ta'eef wanta kamiyyuu fudhachuudhaaf qophaa'aadha jechuudha. Sammuu keenya aktiivii waan ta'uuf odeeffannoowwan garaagaraaf kuusuudhaaf humna guddaa qaba jechuudha. Kanaaf faayidaan ganama yookaan immoo guyyaa dubbisuun tokko isa kanadha. Inni lammaffaan immoo sirna uumamaa eeguu fi kana gaafa isiniin jedhu qaamni namaa kan ijaarame guyyaa akka hojjetuu fi akkasumas halkan immoo akka boqotuu fi yookaan immoo akka rafuufidha jechuudha. Kana eeguudhaaf illee baay'ee guyyaa dubbisuun baay'ee gaariidha jedhama. Inni sadaffaan immoo hirriba gaarii rafuudhaaf jechuudha. Barattoonni guyyaa dubbisan bu'aa isaan argatan inni tokkoffaan isa kanadha. Yeroo guyyaa dubbisanii galgala yeroodhaan rafanu sammuun isaanii wanta guyyaa dubbise sana seef godha jechuudha. Short term memory irraa long term memory kan dabarsu hirriba waan ta'eef kanaaf wanta isaan dubbisanii yeroo dheeraa akka isaan yaadataniif kan isaan gargaaru hirribadha waan ta'eef hirriba rafuudhaaf baay'ee isaan gargaara jechuudha guyyaa dubbisuun. Inni sadaffaan immoo jeequmsaa fi mataa bo'oo hir'isuuf jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu barattoonni galgala dubbisanii ifa namtolchee yookaan immoo artificial lightidha jechuudha. Laayitoota garaagaraa fayyadamanii jechuudha kan dubbisan. Kun immoo ija keenya irratti dhiibbaa gochuu danda'a. Garuu barattoonni guyyaa dubbisan ifa uumamaa waan argataniif aduu waan argataniif baay'ee isaan gargaara jechuudha. Faayidaan guyyaa dubbisuu wantoota baay'ee jiran keessaa inni muraasa isaan kanadha jechuudha. Faayidaan halkan dubbisuu immoo maalidha? Faayidaan halkan dubbisuu inni jalqabaa fi callisa guutuudha jechuudha. Akkuma beektanu guyyaa waca garaagaraa sagalee konkolaataa fi sochii namootaa waan jiruuf yeroo baay'ee guyyaa jeequmsi ni jiraata. Garuu halkan sagaleen tasgabbaa waan jiruuf jechuun namni socho'u waan hin jirreef namni isin jeequ waan hin jirreef silkiin notifikashinii garaagaraa waan isin hin jeeqneef sammuun keessan tasgabbaa'ee fokus godhee akka dubbisuuf baay'ee gargaara jechuudha. Barattoonni baay'ee sababni milkaa'ina isaanii tokko kanadha jechuudha. Sagalee callisaa keessatti gaafa dubbisan wanti yaada isaanii fudhatee deemu wanti yaada isaanii kallattii garaagaraatti harkisu waan hin jirreef waan fokus godhanii akka dubbisaniif baay'ee isaan gargaara jechuudha. Inni lammaffaan immoo creativitydha jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu qorannoowwan tokko akka agarsiisanitti yeroo halkan callisa keessa sammuun yaada haaraa maddisiisuuf carraa guddaa qabaa jedhama. Jechuun callisa keessa waan jiraamuu fi sammuun keenya wanta haaraa maddisiisuudhaaf like barnoota maatisiifaa fiiziksiifaa kaalkuleeshinii paartii kana faallee hojjechuudhaaf baay'ee creativitydha jechuudha. Sammuun namaa dammaqaa ta'a jechuudha. Yaada haaraa maddisiisuudhaaf guyyaa caalaa halkan sammuu keenya akka ariifatudha jechuudha kan dubbatu. Inni sadaffaan immoo qilleensa mijataadha. Kana gaafa isiniin jedhu naannoo yookaan immoo hot climate keessa yoo jiraatanii guyyaa dubbisuun yeroo baay'ee ni ulfaata. Aduun waan ho'uuf yeroo baay'ee guyyaa dubbisuun ni cima jechuudha. Kanaaf halkan guutuu halkan immoo gaafa dubbistanu qilleensi qabbanaa waan ta'eef dubbisuuf namatti tola jechuudha. Dubbisuuf mijataadha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni akka dubbisan kan filatan isa kanaaf jechuudha. Inni kan biraa immoo intarneetii fayyadamuu barbaadu yoo ta'e illee intarneetiin galgala ni saffisa jechuudha. Namni fayyadamu ammana hin jiru waan ta'eef saffisni intarneetii illee ni dabala jechuudha. Kanaaf guyyaa dubbisuu fi halkan dubbisuun faayidaan isaanii muraasa isa kanadha jechuudha. Kanaaf barattoonni amma guyyaa moo halkaniin yoon dubbise bu'a qabeessa jettanii na gaafachaa turtaniif saayinsiin maal akka jedhu
circadian rhythm kan jedhamu jira researchiin dhimma kanatti hojjetame tokko jira jechuudha. Akkamittiin guyyaa akkanaa mijatuu fi halkan dubbisuun akkanaa mijatu akkamittiin adda baasa barattoota jettanii fi akkamitti akka adda baastan tokko tokkoon amma isinitti hima jechuudha. Inni kan biraa namni kamiyyuu sa'aatii uumamaa yookaan immoo biological clock qaba jechuudha. Kana gaafa isiniin jiru qaamni keenya yeroo kamitti active akka ta'u akkasumas immoo yeroo akkamitti immoo passive akka ta'u akkamitti yeroo kamitti akka dadhabu saayinsii yookaan immoo uumamumaanii dhalli namaa biological clock mataa isaatii qaba jechuudha. Kanaafidha barattoonni baay'ee guyyaa kanan active ta'u halkanidha kanan active ta'u guyyaadha jedhanii kan dubbataniif jechuudha. Kana jechuun biological clock qaba jechuudha. Biological clock keessan akkamitti beekuu dandeessu yoo jettanii inni tokkoffaan immoo wanti isin gochuu qabdan yaalii taasisuudha jechuudha. Halkan immoo guyyaa dubbisuu gurra caala bu'aa qabeessa ta'uu danda'a jettanii adda baasuudhaaf tokko maal gochuu qabdu? Torban tokko guyyaa, torban tokko immoo halkan dubbisaa. Isa kam irra caalatti bu'aa qabeessa akka taatan, isa kam hammam akka dubbistan yaadattan gaafa bartanu yoo guyyaa isiniif mijate guyyaa, yoo isiniif hin mijanne immoo maal ta'uu dandeessu jechuudha. Halkan dubbisuu dandeessu jechuudha. Asirratti wanta naa beekuu qabdan tokko jira. Namni hundi tokko miti. Hojii barnoonni hiriyaa keetiifis jechuun hiriyoota keessaniif ganama gala yoo ta'e isiniifis ganama gala jechuu miti. Namni hundumtuu biological clock mataa isaatii qaba jechuudha. Akkuma isiniin jedhe tokko yaalii taasisuudha. Inni lammaffaan immoo consistency dha jechuudha. Consistency gaafa isiniin jedhu halkanis dubbistanis guyyaas dubbistanis garuu ruutinii tokko qabaachuu qabdu. Gaafa isiniin jedhu fakkeenyaaf sa'aatii dhaabbataa tokko qabdu yoo ta'e sa'aatii dhaabbataa sanarra yeroo geessanuu sammuun keessa baaltaa jechuudha akka dubbisuu qabdan isinitti hima. Gaafa kana sammuun keessan dubbisuudhaaf aktiif ta'a jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu ruutinii mataa keessanii qabaachuu qabdu. Halkan dubbisuu taanaan halkan murtaa guyyaa dubbisuu taanaan immoo guyyaa murtaa jechuudha. Kana gaafa gootanii sammuun keessan aktiivii waan ta'uufi maal gochuu dandeessu jechuudha. Halkanii fi guyyaa akkasii mijatu ruutinii mataa keessanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa fi inni baay'ee murteessaa guyyaa dubbistanis halkan dubbistanis wanti isin gochuu qabdan wanti isin beekuu qabdanu hirriba gahaa rafuudha jechuudha. Hirriba gahaa raftan taanaani wanti dubbistan sun hundumtuu sammuu keessan keessatti qabatamuu hin danda'u. Saayinsiin akka jedhutti namni tokko guyyaatti sa'aatii 7 fi haga 8 rafuu qabaa jedha. Sa'aatii 7 haga 8 hin rafne taana sa'aatii muraasa raftu taana wanta dubbistan sana qabachuudhaaf carraan qabdan dhiphaadha jechuudha. Barattoonni baay'een halkan ka'anii kan isaan dubbisanii wanta baay'ee kan hin qabannee fi hirriba gahaa waan hin rafneef sammuun isaanii waan process hin gooneef jechuudha. Short term memory keessa long term memory keessatti waan hin dabarsineef kanaaf rakkoo kana barattoonni baay'ee yeroo saaxilaman jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu jechuudha ruutinii mataa keessanii qabaatanii halkanis ta'u guyyaas yoo dubbistan bu'aa qabeessa ta'uu dandeessu jechuudha malee hiriyaan keessa waan guyyaa dubbiseef guyyaan dubbisiina galgala waan dubbiseef galgala dubbisiina biological clock isiniin jedhee kanaani adda baasaatii guyyaa moo halkantu naaf ta'a jedhaati adda baasaa jechuudha. Kanaaf guyyaa moo halkan dubbisuu wayya kan jedhu irratti viidiyoon narraaf qabanii dhufne kana fakkaata. Miski guyyaa moo halkan dubbistu koomentii irratti yaada keessan nu barreessaa. Viidiyoo tanuuti aga wal agaruuti nagaatti.